exit exaamiidhaaf yeroo qophoofnu wantoota torba nuti raawwachuu qabnu isinitti himaa. Amma dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan like share gochuun akkasumas hiriyoota keessaniif nagaa qabsaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu waggoota 2 guuteera amma ministeerri barnootaa dhaabbilee olaanoo hundaafuu exit exaamii wal fakkaataa ta'e kennaa jira. Egaa isa darbuun immoo barattoota baay'ee takka ulfaachaa jiru. Keessattuu barattoota manneen barnootaa dhuunfaa kolleejjota dhuunfaatti akkam akka ulfaachaa jiru argaartu. Maloota sasalphaa torba exit exaamii irratti milkaa'uuf nu fayyadan isinitti himaa. Hamma dhumaatti na waliin tura. Ani Gammachuu Faati. Chaanaaliinis chaanaalii Gammeetii Uubidha. Warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee yookiin Astuurraa siivil injineeringiidhaan giraajuweet godhee akkasumallee mana barnootaa dhuunfaarraa dabalataan ikoonomiksii giraajuweet godheera. Lachaniinuu exit exaamii milkaa'eera. Dhuma viidiyoo kanarratti immoo exit exaamii milkaa'uudhaaf malootaan dhuunfaadhaan ofii qofa fayyadameen isinitti himaa na waliin tura. Egaa exit exaamii irratti milkaa'uudhaaf barnoota kamirratti milkaa'uudhaaf jalqaba qophiin baay'ee murteessaa akka ta'e beekamaadha. Malli inni jalqaba dursitee eegaluudha. Dursitee eegaluu yeroo jedhu ijoollee baay'een salphaadha maal yaada jedhuuni qormaanni ji'a tokkotti yeroo galu torban lamatti yeroo galu dubbisa eegalu. Exit exaamiidhaaf garuu dubbisni torban tokko torban lama gaadha jedhee yaadu akka carraa darbuu dandeessa garuu yeruma darbitiyyuu sodaa guddaa keessa taate nan kufamoo nan darba laata jettee darbuunii fi ofitti amantee darbuu wal caala. Kanaafuu konfidensiidhaan hojjechuudhaaf ofitti amantee hojjechuudhaaf qormaata qophii dursanii eegaluun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf bara jiisii ta'anitti egaa wantoota baay'eetu namatti baay'ata. Piroojeektii baay'ee jira, difeensiin jira, difeensii suniif riiserchiin hojjetama, kilaasiin hin jira, dabalataan immoo exit exaamiidhaaf qophaa'uun hin jira. Kanaafuu exit exaamiidhaaf dursanii dubbisa eegaluun baay'ee murteessaadha. Kilaasii ofii barachaarraa semisteera jalqabaarraa kaasanii dubbisa exitiidhaaf iskeejuulii baasuudhaan fakkeenyaaf torban keessa guyyaa tokko ta'uu danda'a, torban keessa galgala 2 ta'uu danda'a. Dhimma exitiitiif dursanii yoo eegalanii qo'achuu eegalan baay'ee jiruu namaaf salphisa jechuudha. Kanaafuu inni jalqaba dursanii eegaluu yookiin immoo starting early isa jedhudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo qormaatichi maalirraa akka ba'u biluupiriintii sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Egaa ministeerri barnootaa koorsii hundayyuu yookiin immoo dipaartimentii hundarrattuu warra qoramanii biluupiriintii ni qopheessa. Gosti tokko yookiin fiildiin tokko koorsii 13, 14, 15 fiildiin kaan immoo koorsii 17 fa'aa ta'uu danda'a. Tokkoon koorsii irra gaaffii meeqa akka ba'u, chaaptarii tokko keessa gaaffii meeqa akka jiru, chaaptarii isa kan biraa keessa gaaffii meeqa jiru bifa ifa ta'een biluupiriintiin ni qopha'a. Biluupiriintii sun sirriitti andarstaand gochuun baay'ee murteessaadha. Akka jiruu sinii salphisuu fi bifa biluupiriintii irra jiruuni qo'achuudha jechuudha. Inni lammaffaa. Inni sadaffaa irra jiru immoo maalla exit exaamii irratti milkaa'uudhaa fi paawarpoointii sasalphaa, shoortinootii sasalphaa osoo hin taane moojula dubbisuun baay'ee gaariidha. Koorsii hundayyuu moojula yuunivarsiitonni kennan akka gaarii ta'etti yoo dubbisaniitti qophaa'an konseptii barumsichaa sirriitti hubachuudhaaf baay'ee nama gargaara. Barataan garuu jiruu salphisachuudhaaf jecha yeroo tokko paawarpoointii barsoonni kennan paawarpoointii sasalphaa dubbisaa. Paawarpoointii akka dabalataatti irratti fayyadamuu dandeenya, akka dabalataatti dubbisuu dandeenya. Dubbisiin jechuu miti. Moor garuu kan baay'ee nama fayyadu moojula gurguddaa yoo dubbisne sirriitti konseptii barumsichaa adda baasnee akka hubannu gargaara. Lammaffaa immoo moojula dubbisuu qofa osoo hin taane yeroo baay'ee anaanis kan na mudachaa ture. Fakkeenyaaf ani Astuurraan giraajuweet godhe waan ta'eef gibbii baay'eetti akka waan astuun qopheessuutti fa'aa odeessaniitiin faayila naa erginaan jedhu ture yeroo inni gibbiirraa jiisii ture. Garuu odeeffannoon akka kanaa sobadha. Gibbiin tokko qofti exit exaamiin baasu. Exit exaamii kan baasu gibbii garaagaraarraa barsiisonni walitti dhufuudhaan koorsii tokko atleast barsiisaan tokko baase koorsii kan biraa keessaa barsiisaa biraa baasa waan ta'eef yuunivarsiitii tokkotuun exitii baasa wanti jedhamu sobadha jechuudha. Kanaafuu moojuluma gibbii keessanii yoo dubbistan an gibbii biraas yoo ta'e rakkoon qabu konsistensiidhaan moojula gaarii isaa arganne yoo dubbisne konseptii sun hubachuudhaaf kan sirriitti nu gargaaru yoo dubbisne gaariidha jechuudha malee dirqama yuunivarsiitii walqixxeerraa dhufe yookiin yuunivarsiitii Amboo yookiin yuunivarsiitii kanaa waan ta'eef osoo hin taane moojuluma gaariidha jettan kan yuunivarsiitii keessanis haa ta'u kan yuunivarsiitii biraarraa dhufes haa ta'u seeraan dubbisuudha malee dhimmi guddaan aga konseptii barumsichaa hubattetti dhimma ittiin darbineef hin jiru jechuudha. Kanaafuu gibbii kana baasa gibbii sana baasa kan jedhu informationii sobaa waan ta'eef
waanuma gibbiin keessan isinii kennu yookiin gibbii biraarraas fudhattan sirriitti dubbisuudha jechuudha. Kanaafuu inni sadaffaarra jiru paarpoointii sasalphaa wantoota sasalphaa osoo hin taane moojula gurguddaasaa. Kana jechuun dubbisa ofitti ammeessuudhaaf osoo hin taane sirriitti konseptii andarsaand gochuudhaa fi kan nu fayyadu isa ciccitee osoo hin taane moojula noormaalii via PDF'tiin kennamudha jechuudha. Inni arfaffaa immoo gaaffilee moodeloota garaagaraa akkasumallee exit exaamii baroota darbanii dubbisuun baay'ee fayyada. Barataan tokko kan dagamu yookiin immoo kan dagatu dubbisa qofa dubbiseetiniin gaaffiin hojjetu. Barataan tokko immoo gaaffiidhuma gibbiin garaagaraa baase moodeloota garaagaraa yoo hojjedhee dhaqe gaadha yaadaduuni qo'annaa isa. Kun lamaanuu sirrii miti. Dubbisuunis baay'ee fayyada. Gaaffilee moodelootaa fi exit exaamii baroota darbanii dubbisuunis immoo baay'ee fayyada. Kun gaaffiin akkamitti akka bahuu danda'u siisteema gaaffii wantoota baay'ee hubachuudhaaf nu fayyada. Moodeloota kanaan dura dubbisuuni exit exaamii kanaan dura sirriitti akka dubbisaa gaditti miti. Faayidaan isaa qixxeedhuma dubbisaa nama fayyada. Maallaa jiruu namaaf salphisaa jechuudha. Akkamitti bahaa siisteemni qormaataa akkamii kan jedhu andarstaand gochuuf baay'ee fayyada waan ta'eef jalqabumarraa kaasuudhaan moodeloota garaagaraa exit exaamii baroota darbanii wal bukkee ilaaluun baay'ee murteessaadha. Inni shanaffaan immoo yeroo qo'annutti yaadannoo qabachuudha. Egaa irraanfachuun hin hafu wantoota dubbisne ji'a hedduu booda yeroo dheeraa booda namni irraanfata. Kanaafuu isa dubbisne sun salphumatti yaadachuudhaaf yaadannoo qabachuun barbaachisaadha. Yeroo egziitiin torban tokko torban lama waan akkasitti galu yaadannoo keenya qofa ilaallaa jechuudha. Kun immoo isa kanaan dura dubbisne hundayyuu sammuutti qabannee akka qormaa sun seenuu nu gargaara. Kitaabuma irratti qofa dubbisnee iddoo yaadannoon qabate yoo dhiisne irra deebinee riivizhiiniidhaaf illee itti deebi'uudhaaf yeroon dhabamuu danda'a. Kanaafuu yoo riivizhiiniidhaaf illee yeroon dhabametti namni yaadannoo baafate yaadannoo isa salphumatti namni yaadannoo qabu koorsii lama guyyuma tokkotti yaadannoo isaa irra ilaalee fixuu danda'a waan ta'eef baay'ee jiruu namaaf salphisa. Kanaafuu yaadannoo baafachuun yaadannoo qabachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni ja'affaan immoo dubbii xiinsammuuti. Saayikooloojikaalii nan kufa jechaarra yookiin immoo namoonni garaagaraa kanaan dura barataa cimaan ati beektu tokko waan kufeef ati sin kuftachuu miti. Nan qo'adha. Nan hojjedha yaadaduun itti adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Konfiidensii qabaachuun inni dubbiste akkasii galuufis qormaata illee hojjechuudhaaf saayikooloojikaal istiroonkii ta'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Xiinsammuudhaan namni dursee kufu boodas kufuun isaan oolu. Iddoo dirree taphaatti hin seeniin dursee kufa namni tokko idduma taphan eegaliin iddoo dirree taphaatti hin seeniin durseetiniin saayikooloojikaalii kufee irra taanaan qormaanni sitti ulfaachuu hin hafu garuu nan danda'a yaadaduuni sirriitti dursaniitti qophaa'uudha jechuudha. Egaa inni torbaffaan immoo itti fayyadama yerooti. Egaa bara jiisii ta'anitti exit exaamiin jira, piroojeektiin hin jira, riseerchii hojjechuun, difeensii gochuu wantoota baay'eetu namatti baay'ata. Kilaasiin hin jira, akkuma yeroo kaanii faayinaalii qoramuun, miidii qoramuun hin jira. Kanaafuu yeroo keenya sirriitti itti fayyadamuudha jechuudha. Kun immoo yeroon jiru namni hundiyyuu sa'aatii wal fakkaataa qaba. Guyyaa tokko keessaatti 24tu jira. Kanaafuu sa'aatii keenya sun adda baasnee yerootti laabireerii seenuu qabnutti laabireerii seenuu, yerootti qo'achuu qabnutti qo'achuu. Waan qo'annus immoo iskeejuuliidhaan qo'achuudha. Akkuma dura immoo jedhee jalqabarraa kaasuudhaan bara jiisii ta'an egzitiidhaafis maddiitti qo'achaa deemuun baay'ee murteessaadha. Jala geenyee akka hin canqabneef jechuudha. Infoormeeshiniis immoo infoormeeshinii sobaarraa infoormeeshinii sirrii hin taane irraa fagaachuudha. Bakka wanta addaan jiru isuma baranneedha waan ta'eef isa baranne qo'achuu qophaa'uudha jechuudha. Egaa gorsi namaa siin gorsi kun hin fayyada jettanii warri yaaddanii laayik godhaa. Akkasumallee yaadanaa kennaa koomentii barreessaa. Chaanaalii gammeetiif immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waan waliin turtaniif galatoomaa nagaan tura.